Ate amma siqattama waan feete siqattama waan feete dhageeffadhu waan feete siqattama Itoophiyaatti Itoophiyaa dhiisi Jarman dhiisi naan waa'ee mucaa kana irratti dubban. Waa'ee mucaa kanaa yoo seen jenne dhibbaan dhibbatti mijattiin dhufee uf ajjeefte dhageeffadhu sitti uf ajjeefte dhibbaan dhibbatti ofiif hojjeeste maaliif dhageeffadhu siifan narraa faami qoy siifita mijattiin tun ufiif ajjeefte dhibbaan dhibbatti uf ajjeefte isii miti parsantiin guddaan biyya kanatti siin jedhee parsantiin guddaan ijoollee wajjeessaa jirtutu jira. Amma ijoollee meeqa ijoollee terooniksii dhuyde jira maaliif beeyta way beeyta biyya kana keessa beeyta siqaayee argeeti namni jireenya itti hadhaa'e maali yaani waan tokko odumaa keessa beeyta sun nama dhibu Amar nama wajjeessaa yeroo nama biraa jira. Parsantiin guddaan ijoollee uf ajjeeftee haadha irraa baasantu jira biyya kana keessatti amma beeytanii kana biyya makaleessa kana ijoollee irraa baasantu ijoollee uf ajjeeftee irraa baasantu jira. Oishol basa mulisa nama bira kana fajjese kamotta fajjesa yangawansa ajjeesu namni siqaayee argee fajjeesa abbo siqaayee argee jireenya itti hadhaa'e waajjeesu kaa fajjeesi maal namni ajjeesee miti biyya kana keessatti namni ajjeesuu namni nama arrabsuu yakka godhadhaame warra galtan carraanuu gannaa dhiifamaa wajjin qamarrattis Dubaayii keessa jirtaan illee Dubaayii keessa jira Batalayyee ijoolleen kan isin of ajjeeftu yoo dhugaa walitti himna ta'e yaa birrii nyaatamte yaa ulfoo biyya tokko keessa jirra amma masalan nam tokko fakkeenya fudhanna nama akka Itoophiyaatti fakkeenyaaf awwala ijoollee Oromoo keessaa kororoksii ijoollee dhuguu barsiise eenyu laata namni sun maalirraan dhuguu jalqabe laata rakkina maalirraan dhuguu jalqabe waa jaalalaati moo maallaqa isaa nyaatamee dimoo maal irratti dhuguu jalqabe namni gaafas kororoksii sana majammaraa dhuguu jalqabe kana garuu osoo beektanuu bultii keessaniif ta'a maaliif nama beektu yoo ta'e kursiin nama maallaqa kana nyaatu nama waan akkanaa immoo wanta taane irratti dalagee ka'ee booda bakkeetti sii gannaan ijoolleen kanaa mannaadhaaf duuti malee ijoolleen biyya Imaaraatii keessatti dhaggeeffatu ati dhiiraani dhiira Likkaan akka dalagaan yoo namatti jabaate dhiira bichatti jabaata Imaaraatii keessatti dhaggeeffatu. Dhiira bichatiitu maziraa akkuma ijoollee suudii badoo dhaqee maziraa qoonfaraa gaala eegaa re'ee tiksaa sanatti jabaata warra dhiiraatti jabaata mala keessumaa Batalee Dubaayii ijoollee shamarraniitti tokkoonti jarri akka yoo ol fuudhanii baadhataaran tokkollee hin jiru. Ijoolleen kan isiin kororoksiidhu kan isiin ofanniftu kan isiin of rarraaftu kan isiin waan hin taane keessa of galchitu gaafa maallaqa diraama biyya kanaa jechuun waan qaldii miti 5,000 kennitee 10,000 kennitee gaafa namni sun yookiin suuqii ittiin banatee yookiin makiinaa ittiin banatee argaa jirra yaa jamaa miidiyaa irratti namni ergasii makiinaa hin qabne makiinaa ittiin banatee Munir qoy narratti hin qabine dhaggeeffadhoo Munir Ela, kan ergasi. Ini bena debisin jeni baru lagi. Koi. Ela, kan ergasi makina bitate. Maaf deemte kamar maaf deemte sodaattu. Maa sodaattama. Sifan doktor Azziru mee namni of ajjeese maal jedha? Munir fitadheen kaa bibi koi meena. Sosaayida. Bicarraa kun saamini fitadheen kaa dalagaarra jira waan ta'eef. Tokkoffaa irratti ijoolleen Imaaraatii keessa dhufu anumaa qabee namni makiinaa biyyatti baratan jiru birrii maallaqa shamarraniitiin baranna maal wal dhuskina maal kijiba oofnu boriin fuunaa bultii keenya keessa bula ilmoo keenya keessa bula dhugaa dubbadhaa yoo dhugaa dubbatte namni waan si godhu tokko hin jiru abbaan fedhe immoo yoo dhimma sirraa dubbii dhugaa maaliif dubbattaa sin jedhee sitti dhufe waan fedhe si gochuu danda'a jechuudha waan fedhe garuu hamma jirtanutti dhugaan awwaalina kan makiinaa takkaa baratee saayikilii oofeen barretu gaafa maallaqa shamarranii lafa argate akka waan birrii bisaanii ta'e jechuudha ittiin makiinaa barata gaafa baratee fixee ka'e yaa lubbuu koo anoo fixee akkanatti birrii 8,000 fixee makiinaan immoo 10,000 12,000 13,000 naan bittu gaafa jedhee jaalala sanaan itti meesee naan ijoolleen shamarranii maallaqa sanaan bittee kaate isiin sun birri ofii bazzartee waan feete goote miti kan biraa argata jechuudha jadiidii alana
jadiidii baafata kan biraa immoo maal argaa jirra Dubaayii keessa jirra nutis walumaan kan biraa baafateera isin sile yookiin birrii walitti qabaattu isin sun makiinaa bittee gara bira gatamteetti bulookii godhamteetti si addisiitti dhufa. Tisheertii addisii adii kana weencaa qulqulluu akka artistootaa shuraabii addisii tisheertii addisii abaasaandarii gaarii uffatee jiramti jalqaba kan biraa. Isin sun eessatti ree kan hireen isii maali hireen isii sanaa yookiin kororoksii dhudhee yookiin uffanniftee yookiin bahara keessa Muktar, Muktar. Harka tokko muti nu gaadhu doktor waan gaafannu qabna. Amma jecha natural death jedhanii barreessan san ofiin of ajjeeste kan jiru kun waliin argu terminolojii meedikaalatiin namni of ajjeese maal jedhamaan jedhu doktor Nuraddiin nu adeemsan. Yaa duraan dursee hundi keenya yoo dandeenye akka obboleessatti wanni isin gaafadhu dhugaa sanaa dubbannu obboleeyyan kiyya. Waa cover godhu haa dhiisnu because namni tokko of ajjeese without no reason of in ajjeesu. It has to be a reason jiraachuu dura kanaan dura ishii dhukkubaa mentally ishii dhukkuba qabdi mental sammuu dhukkuba yoo qabaadde mana namaan dalaydu dalagaa turte akka gaaritti so sammuu dhukkubaan qabdu kana nu kuffiste. What is the second reason? Maallaqa dalagaan qabdu dalagaa jirti so financially rakkoon qabdu. Rakkoo tana dubartiin irratti maaliif xiyyeeffata? Maaliif dhiirtiin of hin ajjeesne hoggayyuu? Dubartiin wanni ajjeestuuf walitti hin kijibnu Oromummaa walii qabna. Oromoodhaa nama kiyya jettee amantee jaalalaan haa ta'u waan ishiin aman meeqa laffaate yoo nyaadhamte yoo ishii itti kijibe yoo manan jaarajee biyyatti wanni sun yoo hin jiraanne has to be a reason cal jettee of ajjeestee obboleessi kiyya kanaan dura jeesan obboleetiiti akkas ni jetta. Do you say haboo akkana ni jetta haboon tiyya of ajjeestee kuttee injattu so waan namatti nama ofii faamilii teeti irratti murteessine nama irratti hin murteessin rabbiin si gaafata. Lammaffaa yoo natural death ta'e kana hunda ilaamaa maaliif qaban dubbii kana ilaamaa kan beekamnee dafanii micoota na biyya galchuun maaliif barbaachisa? Maaliif dhoysuu barbaachisa? Of yoo ajjeeste ishiin barbaadde yoo ajjeeste maaliif kun hundinuu godhame? Gaafii hedduu jira gaafii hin deebifamne. So jarana this is not a natural cause. Beka of demte of ajjeesto there is behind so many things jira. Maallaqa nyaadhamte jira story hedduu jira namoonni kana keessas kabee kan ni jira kan himamne kana hunda ka fide maali ni beetani tokkoffaa isaaniif dubartiidhaaf na mirgi dubbatu hin jiru humnan qaban biyya namatti ukkaamamanii jiran oromummaadhaan immoo dubbii kana oromoon akkanaan qabdu oromoon safuu qabdi oromoo jennee wanni dhoysunu kun gagabbahaa jira ganaa heddummaatee deema. So akka obboleessa keessanitti wanni sun gorsu dubartiin is very hard nimbeeka mana namaa waggaa dalaydu nama dubbistuun qabdu waa xiqqashoodhaan ni sobamti kun hin kijibu hon obboleeyyan qaba ilmoon qaba maaliif yoo ati faamilii wajjii namoota wajjii haasoytu obboleeyyan yoo hin qabaanne social media irratti dubartiin hedduu wanni baatuuf maali nama wajjii haasoytu hin jirreef faamiliin hin jiru manarraa baatee jirti mana namaa dalaydi ukkaamamtee jirti saniif so communication waan qabneef nama isitti himee hunda dhugaaseeti so aga dandeessan if eega afaan oromoo miti afaan fedhe haa dubbatu dubbii osoo hin baasin maallaqa keessanii sun maallaqa bakka ergitu dhabdeeti miti bar nama oromoo nama kiyya jetteeti dubartii tana garaana nyaatti dhugaan isin hin jaa faamilii dhiistee biyya namaa deemtee jireenyaan jijjiiraa jireenya kiyyaa fi ka faamiliin jijjiira jettee adeemsa isin deemte maayyin isii du'uu qofaa miti wanni garaana nyaatu haqni isii dabamuu isaa so oromoo waan obboleetii teeti irratti waan habootii irratti murteessine ilma namatti murteessin kanuman isin hin jaa. This is not a natural cause. A natural cause yote kanaan dura dhukkuba ni qabdi sammuu dhukkuba ni qabdi no. Did she have any health problem? Dhukkuba biraa ni qabdi hin qabdu. The financially rakkoo keessa wanta taate depressed taate jirti hin jiru dalagaa jirti maallaqa walii qabaa jirti man abbichi warri mana itti dalaydu miciyoon tun rakkina akkana qabdi ja'anii guyyaa tokko hin dubbanne kana hunda waliif fida so waan ishin dubbattees fida kana keessa dhiirtii oromoo dubartiin teenya akka duututti especially biyya arabaa shoora guddaa dhabachaa jirtanii kan hoggaanjuu yoo nu jibbitan na jibba haqa saniin dubbadheenga
dhiirti Oromoo, dubartii Oromoo jajjabeessuu isii bira dhaabbachuu dhiistanii isii ukkaamsanii maallaqa nyaattanii itti kijibdanii maayii irratti immoo dubartiin takka takka humna hin qabdu wanta taati tokko immoo dandeessee kanarraa baati obboleettiin teenya kana duutee jirti obboleettii teenya ciisan dhuwwina duutee jirti awwaalamtee jirti fuula rabbii jirti ciisan dhoowwina dhugaa isiis in ukkaamsina yoo har'a ukkaamsite boru teeti taati boru obboleettii taati boru haadhatee taatiin jaa galatoma this is not science dhaan obboleessa kiyya akka gaafatte I'm telling you 100% this is not a natural cause there's one meeqaatu ida'amee walitti dhufee bakka kana gaheen sinin ja'a shoora ummata taphatan san itti gaafatamummaa qabanii biyya arabaa namni nuun gaafatu namni tokko waa takka nuun godhu ja'anii waan fedhan yoo godhan fuula rabbii immoo boruu ni dhaabbatan rabbiin isaanin dhiisu nuti yoo nagarre rabbiin ni argaan ja'a galatooma. Guddaa galatoomii akka medical terminologiitti gaafa natural namni of ajjeese maal jedhama doctor? This is a natural cause, you know, suicide jam. Biyya keenyatti suicide ifiiteetiif deemtee shugguxiidhaan hoggaaf dhoytu sometimes they cover up sigalee cover up jechuun yoo miciyyoon tu faamiliyoon qabaanne nama isii dubbatu yoo qabaanne haqa isii namni barbaadu yoo hin jiraanne ati bakka san bakka awwaalam bakka ishiin reefkii jiru san deemtee maallaqa kannite suicide overdose waa meeqa barreessita saahibii. This is very simple. Bakka san deemte jarana bakka kana namti maaliif ishiidhaaf namni dubbatu hin jiru faamiliin qabdu mootummaan ishiidhaaf hin dhaabbanne looyerri hin jiru biyya seeraa fi heerri hin jirre jirani biyya tan seeraa fi heera jira ja'anii malee kijiba biyya faranjii yoo ta'e reefkinu bakka sanirraa hin ka'u aga waa hundinu hin ka'u hin awwaalamu reefkinu aga dubbiin sun sirritti baate so wanni isin da'anii amma suicide jechuun if ajjeessee kajaan suni kun maallaqaas godhuu dandeessaa. Yoo jarri mana dhabee siyaasaan isaanii gabbahee namaatu harka biyya keenya du'e ja'anii mootummaan namni biraa complication hegareedhaaf akka dhufne waraqaa irratti barreessanii siif kannan kun ni danda'ama anywhere biyya Afrikaa biyya tarru biyya Arabaas biyya maallaqa waa bitu biyya hin dandeenye biyya heeraa fi seeratti dhiifama biyya teenya amma Ameerika reef kunu bakka sanirraan sosoon sinja. Gana reefka isaanii kanaa ishii tana wanta bananii laalanii waali natural cause yoo ta'e wanni saayinii jira milikkiti jira yoo ifa ajjeestee immoo saayinii jira milikkiti san hunda dhiiga fuudhanii qaama laalanii eega laalan adda baasan booda cal ja'anii suusaa ja'ameen katabamuus they don't even rush tabichoo tana rush godhan yogguma san wanta nammeeqaa Oromoo tana siifan tana fiddee interview goote nammeeqaa asirratti nammeeqaan wanna kana dubbiin tun deemaa turte yoo dhugaate hogguma sani natural cause inni beekama suicide ni siyote this is wahumaat deemaa jiran isin jaagalatooma Ifama kafin qaba. Ifama faana doktori wanni maxxanfame kun irratti akkasitti barreeffamee kennama moo maqaan hospitaala sanaa irratti barreeffama? Maqaa hospitaala ni barreeffama abbicha wanna san reefka san study godhe pathology namtichi laalee waa hunda namtichi haa ta'u namtichi doktorri laalee suicide isii gootu hospitaala maqaa doktora and then inspectora warri policy dubbii tana halaale guutuun isaanii death certificate jama death certificate sun habarreeffamu natural haa ta'u suicide haa ta'u akkasi katamu soon yoon jiraanne kijiba jechuudha galatooma dalagaa seenutti jira yeroo bira wala gara doctor yeroo takka sifa kun haala kanumaan gaafachuuf kanumaan tiimuu fi kanuma waa rabbi si baga okay kanuma waraqaa baasisiin joomaa fi Doktora ilaala waraqaan kun mana akkamirraa miti kan barraa'e Itoophiyaa irraa barraa'e bolee keessa. Oh no. This is completely wrong. If I'm not good, first of all, Jerry Barres, Malif, I don't care what my Malif, Isam, everything has to Achera Ega to Feboda, Kanawajualik Absi Samahu, Gasente, Laman, Ereheduma Bialayote, Embassy Niseda, Judu, Embassy Ethiopia Biasani. Laman hospitala embassy Ethiopia raga lama walik abame bole ogasantu raga kagarsitu male bole kanun aniga kanan beku ya American jira ture difama nagoda. This is like completely fake. Koya guddata wajjina asaanu eessaasi kenname waraqaan kun bole buufata xiyyaara bole achi keessa akima hojjetutu gaafa dhaqeetoo reefa chee godhee dhufu kana barreesseen alaati. Kono raga
Dr. Roda dina kesan. Anatu kaasee erge kana kaameraa silkii kootiin an kaasee si erge qabatamaadha. First of all, waa takka akkanatti barreessanii wanta jechuuf they have to have full evidence da. Jarri boolee keessa jiru biyyachi dhaqee evidence wanna san hin fuune. So gama isaaniitiin ragaa bahuu hin dandeenye hin jiran. Waragaa ani amma asirraa erge ragaa biyya alaa kijiba erge ragaa saniin kadeeman yoo ta'e sunni fakkaata. Garuu kun is not full investigation hin jaamu dhiifama naa godha galatooma ol agarra. Guddaa galatoomaa Doktor. Galatoomaa Doktor. Amma nu ibsuu keessaniif. Guutaa galatoomu Dr. kana fiduu dhihati. Sifu bakka ani si seeni bar waraqaa san baasisiin jechuu barbaadeeti baastee sanumaa fi afaan kee walitti qabne. Okay, waan hin jiru barbaadu obboleeyyan kiyya. Yeroo gabaabaa kana keessa I think ji'a sadii keessatti yoo xiqqaatee nama lama sadii nama du'ee